waan si sirreessa. Gaafa gareen maafiyaa maallaqa nama saamuuf qindaa'ee dhufu iluu ragaasii waamaa iluu bira teessiseen itti maa ture. Hattuudha kun irraa quba. Natu amma tokko uummata dhaabe bara. Ati nan argine ta'uu dandeessa malee gareen maafiyaa iqaamaa hin danda'amu iqaamaa mucaa sana hojjechuu hin beeku jarri. Gaafa gareen maafiyaa an akkaawuntiin si badee fi miti. Gaafa ragaan koo iluudha nama biraa osoo hin taane gastii koo na bira ture dhiifama naa godhee jechuudha. Na bira ture waan ta'eef. Gaafa sana eegale malee akkaawuntiin badee miti eega birriin badee miti jechuudha. Akka birriin hatamaa jiruu fi adeemsicha akka dogoggora ta'e. Baarakallaa ofiikum amma jammarteen jedhee itti fufi. Okay, angkana nagarre haja ta'eef nin akkasiin jedhe si garee mucayyoo tanaa yoo nuti waa tokko itti dubbanne akkamitti akkan tokkummaa ishii irratti na arrabsaa ture uummanni kun akkana dheessitti hundumaa. Amma mucaan kun kuftee waan ati naa galuu dide hin kuftee maani si sile kanaaf kuftee dhame birriin gurramaa fi ture kun soba birriin gurramaa fi turre sanarra darbu geemi tokkummaa ana dhaggeeffadhu no tokkummaa gaafa ishiin geemi taphatte kana ani sana dursee kinoo siifoon jirti dhuftee sitti muu dandeechi ishee dursee torban lama dura geemiin qabadhee ture guyyaa sanatti jechuudha kasaan geemii qabadhee jennaan Micayyoni ishee wajjin taphatte tun maal jette beektaa geemii wajjin taphannaa naan jette no an qabadhee jira jedhee tanan geemii kee gadi mun baaseen beeku jechuudha gaafa geemii kee gadi baasu qabatti beekaa maali balleessi jedhee si gaafadheera nu ishee qoy kaasitan hima gaafa nani geemii sana qabadhu inaafte tilaan quuftuun geemii taphachuudhaaf yaadan qabdu ani garuu dura yaadee qabadhe gaafa kana maal jedhan beektaa ati hinaaftuudha ati mortuudha ati sobduudha akkamitti geemii irratti qabatte isheen rakkattee mana namaa jirti isheen rakkattee rakkina keessa jirti ati hojii qabda jedhanii kan arrabsaa turan inni rakkatte maal rakkatte jechuu ammala biiftu kan jechuu barbaadde tokkummaa akka jechuu barbaaddetu egaa akka amma deddeemaa jiru ajandaan deddeemaa jirutti ka mucayyoon kun rakkina keessa jirti miti soobasa ta'u dhugaasa ta'u akkuma sanatti akka nama tokko bira dhaabbachuu barbaadde. Hin jirtu nama qalbii qabutti soba ilaal Maarqos. Namni qalbii qabu. Ila Maarqos waa walii galu. Waan tokko. Qoy biiftu Maarqositti waa'ee maayyatti rakkoon qabdu nama siyaasofsiisee rakkoon qabu dhaggeeffadhate. Maarqos. Wama fete fiddus namni qalbii qabu hin beeka rakkoo tokko hin qabdu. Namni siyaan hin jiru. Nama sammuu dandeessee malee jalqabuma nama sammuu sirrii hin qabne tiyyisee malee rakkoo keessa jiraachuu rakkoo keessa hin jirtu. Namni xalabaariif hin badu boleessa kiyya dhaggeeffadhu. Takuma shuma jitu fufi Marcos jidduu sadii tirii sadii arraa fitatu wajjaase takuma shuma wajjaase alfa jidduu sadii rakkinni tokko jiru amma suma yaan kun baddee bakkee jirti irraanaa hojjechiisan talan jaalladhu kunoo hojjeme bakkee jirti rakkattee mana madaamitti amma baddee bakkee dalagataa jirti waama ati irraanaa hojjechiisaa kunoo sumeen ajjala jirti jechuudha okay itti fufi biiftu ko tokkummaa ila ana duuka mitiire suma dhugaa jiru sitti mamiti kazaa booda gaafa nani geemi sana qabadhu daaran irraa kaasan kazaa hundooni aaritana maakis siifos Utus gasti irratti dhiise gasti kee cufadhee bee gaafa gasti cufadhu siifoon dhuftee naa dawwalte biiftu naan jette oon jedhe wanni hunduun darba gaafa tokko dhugaan hin ba'a mi'aatumti dhiisiif geemi kana naan jette dhiisi taphatin naan jette siifoo dhugichi ba'u maayin jesti ani miqqaanyaa ta'uu fi ani miqqaanyaa ta'uu dhiisu guyyaa tokko siifaa waan ta'eef dhiisi naan jette dhiisi biiftu dhiisi naan jette ani immoo siifoo dhugaa dubbannoo ta'e akka obboleetti dhuguma wajjin dhaladheetan ishii dhagaa Siifoo dhiisu si gammachiisa yoo nani geemi kana dhiisi dhiisi sila kanaafu kootu gastii quuftur kootu ta'u dhiise jedhiin kazaa mucaa dawwalteef siifoon biiftuun geemi sana geemi si jalaa qadii bara oromoo itti girriiftee geemi jalaa hattee bara ay ishii si galee dhiise quuftu geemi kana quuftu kinoo si dhiise ayyaan immoo micayyoo ollaatti yaata ayyaan wajjin taphachuu barbaadda taphachuun barbaada yaa quuftu erga micayyoo tana faana taphatte jarri kun gareedhaan taphatu ani sanaafan isaa sodaadha ijoolleen kun gareedhaan taphatu yoo mo'amte sitti dhaga'amuu miti akkas qinxaatitti ilaaluun qabdu mikinaatu ati rakkattee taphachaa jirta isaan immoo guruubbiidhaan wal taphachiisu jedhee amansiisitti maani si rakkatte biiftu maal rakkatte tokkummaa gisee sana akkoo isheen rakkattee jirti ati hojii qabda geemi kana taphattatanii gisee sana haaromsaa kun ilaalka tokkummaa ani koo waan asitti naa baruu qabdu gisee sana ani akkuma nama kinoo ishee dhaabbattee dheerrafamu kana gisee sana immoo isheetti miqqaanya taate jedhame dhugaa rabbi tokkummaa maal rakkatte akka biiftuutti maal rakkatte taphataa jirti rakkoon si maa inni meenatti migiifti waan ani rakkatte jedhee kana sitti yoo jiraate mana namaa taa'u anamu mana namaa taa'u na cinqan danda'u yaamanya mana namaa taa'uun barbaadu qoy mana namaa taa'uun rakkisaadha dalagachuun rakkisaadha mana bireen taa'u asuma mana hojii kiyya ta'e
bakka hojii kiyyaa suuqii dhufee taa'amanii mana biree taa'uu ayyati mana bireen taa'in qoyka waan gaarii fidde maali baasin dalaga ture kana dalagaa biyyaa baasin miti maafiin dalaga ture eega mana maa taa'uun hin barbaanne fayyaan qabdu harki si hidduudha cabaadha harki jechuun harki si fayyaadhaan dalagatti yaa nama harka fayyaa taananu hamgammachee miidiyaarra oolu miti ree jechuun akkamiin dalaga mana namaa taa'uun kanaaf rakkinaa kun quufa moo rakkina kun Ikkoo tokkummaa kaleessaa warri arra akkana shidhan jedhan kuni gaafa shingeemi sana qabattu. Aan kaleessoo gaddan dubbadde nama kaan dhiisate. Aan kaleessoo son taane. Ikkoo geemiin kun duruma taphaa qaba ture duruma noo quuftu gaafa sana maal jedhuni si jirra. Nama si dura jedhan jedha ati situ na quban qabu malee aan gaafa gargaarsaatii kaasee gaafa xalabaa baduu kaasee ittuma jira bara adeemsi kun sirrii miti si galee arra miti bara aan geemii boodan dubbanne bara. Ragaa waliin akkuma kanatti akkuma dura ati ilaala kaleessa dubbatte miti warri arra immoo barsantii 175 gadi baanii quuftu qeeqa jiran warra kaleessa ayyosh quuftu si jirra nuti siif gaachana nuti siif eeboodha nuti si waraana kee guutuudha nuti zinnaara keeti akka barbaadde godhi jedhaniini duuba jajjabeessaa turantu tokkummaa arra sifaana baanii salamaawwii salfi sallafaa jiru ani dammoo tokkummaa koo Oromoo bileenni kudhan okay nangola basi waliin ani ato politika ya rakkoon qabdu yoo si akka boletti maxxan si gaafadhe rakkoon qabdu saamicha garee maafiyaa Dubaay fi Kaayiroo walitti hidhate birrii Oromoo saame sana iqaamaa hojjechiif na jedhe ija kamiin ilaalta iqaamichi tokko fa'aa hojjetamuu hin danda'u lammaffaa namni no jechuun no maafiyaan shira saratate ija kamiin ilaaltaati jechuun warra birrii Oromoo irraa funaannatisan Annama rakkate tokko rakkina isaatti bira dhaabbachuu beeka malee. Kanan dubbachiise. Qofa nama hojii oolu. Ayyee si bakka biiftu bakka hingaa biiftu. Kanan dubbachiise. Beekon geetan ani dhaggeeffadhu tokkummaa siin maala. Inuma naarra samoora kana mana illee badatanii. No mana badachuu miti na raggatu miti odosa maayiroo na baasan waan hin beekne keessa dhimma hin qabu. Dhiisi bakka ishi bakka dhiisi. Ati badeen qabdu miira gaafa sana isiin uummata keessatti bakka dhiisi ati. Si dubbachiisu wayyu ati obboleettii keenya qashtii akka dalagatti barbaadna. Akkati miidhamtu sin barbaadu an dhugaa si jaalla baay'ee namni sitti duuluyyuu hin jaalladhu. Ati nama shawwanne na gargaaraa hin jenne bakka itti hojjechuu mattu biyya arabaa keessa dhuftee na gargaaraa hin jenne dhibbin gootee hojjetataa jirta hojjetadhu bakka. Haasaan kanu malee utuu fayyaa qabanu xalabaan badee yoo sin na gargaarre yoo fanajjeesaa mal birrii finyoo bi'aala isirraa liqeeffadheen erganatti nimtanu nama wasin birriin kenniin of ajjeesu ayyee seenaa gabaabsi waan jettu jedhe Komaandar Alex carraa kennuuf deemaa jirra. Ayyeeshi dabaree nu kennuudhaaf galatoomaadha. Sababa biiftuuti jecha addunyaan kun walitti baxabbaxameera dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. No hin baxabbaxam. Kan kaleessaa kan dheengaddaa nachaan tun beekan. Seenaa. Dhuguma bartokkummaa. Jechuun baxabbaxam addunyaan baxabbaxam hin jiru jechuun maafan. Sagaree saamuu dheetii milkoomni malee baxabbaxam. Tokkummaa yoo dandeechi ani si faana haasa'uun barbaadu ishii faana illee barbaadu tokkummaa ishiin an barbaadu narraa afaan naqottee akka narra obboleettitu yoo rabbi sodaatti narraa gadi bu'i yoo rabbi guddaa sodaatte yoo waa amantaatti amantu qabaatte narraa gadi bu'i jireenya mataa kee jiraadhu. Yoo inuma rabbuma nadhii sana ani si faana haasa'uun barbaadu. Maaltu jira beektu nama tuqxanii kaatanii achi deemtanii boossu ani miskiina ani rakkattuudha jettan. Tokkummaa narraa dhoofi naaf tuutanitti ani niitoorkiin naqabe turumba dunaa obsaa seeran qabsiifadhaan maqaa namaa wayii dhaaritaa seenaan niitoorkiin naqabe bara. Akka maqaa biiftuun dubbanne yoo wal loliisa qabaattanii ilaal maqaa biiftuu walii walitti bu'iinsa yoo qabaatte maquma biiftuu waa tokkoon gaasin garee maafiyaa birrii nama saamirraa yoo dubbatta ta'e rakkoon qabu maafiyaatti moggaamnirra maaliif isaaniif jecha biiftuun uummata nutti kaasuu jirti bara. Biiftuu maal irra jira ana gaafa biiftuu maal sitti kaasu wajjinsaa sifa isaamsisaa ture anaan jedhe ka biiftuu maal jettari ana barkan nama kaasaa jiru bara. Ilaa tokkummaa siinii madhageeffadhu. Biiftuu dhiisika. Kana biiftuu kaasaa irraa osoo hin taane tokkummaa kaasaa irraa dhiika maaliif biiftuutti dubbatta ana kun hin jiru bara amma. Biiftuu callisatti. Biiftuu callisu qoyi biiftuu callisu. Tokkummaa wayii si qajeelcha kaleessa waan ta'eef. Nama natti kaasaa jirti biiftuu yoo jette dhimma kanaan atu nama kaasa'u kaasuu ta'e malee biiftuu canaan na gaafadhu.
tokkummaa dhaggeeffadhu waan kalee ta'ee jiraate quban qabdu seenaa fi waliin lolinaa biiftuu walitti naaseenaa silame maaliif kaleessa waa'ee yaa naaseenaa wal lolisa qabaatan maqaa sin dhayin maqaa biiftuu maqaa ishiin kaasini ajanda sababa quuftuutiin uummata kaasaarti sababa quuftuutiin akka waan anani quuftu saaxilaa jirutti uummatatti dabarsaarti biiftuun bira kuturee ati godhiin sanatti quuftuutti roorrisaa jiru reennaa galee bar okay tokkummaa waan adda si baasuu barbaade tokkummaa dhaggeeffadhu seenaa keessa kana birme wanni adda si baasuu barbaade kaleessa waa'ee quuftuu akkuma tammaa asatti kanatti haasaa turre mana seenatti jechuudha nama hedduu ture achirratti dhuftee biiftuun isin hundinuu hijibduudha ittiin haaftanii jettee jechata darbattee jennaan afaan wal dabaranii namni wal dhaba qabu waa'ee kanarraa walitti naasa'ina ajandarraa haasaa dubbii kaleessa haasamtee nama afaan wal kuusaa jechuu barbaadeeti. Okay seenaafan waa dubbadhaa komaandar mataa gadi qabatanii waan darbatan qopheeffataa jiru seena bakka kee bu'ee waa dubbadhaa beektuu fi hojjetteeti ta'e ittiin dubbatin. Ilaal ana akka kiyyatti gaafa mucaa isin quuftuu jettan rakkatte dhukkubsatte maallaqa hin qaburraa bira dhaabbachuu qophiidha. Yoo isin dhukkubsattee waan ittiin biyya galtu dhabde yoo isin waan nyaattu dhabde dhukkubsattee yoo rakkoon isii mudate qophiidha. Biyya Arabaa keessatti biiftu inaaffaa miti biyya Arabaa keessatti dubartoonni parsantii 100 keessaa 80 ol mana 90tti siqanu xalabaadhaa badu. Xalabaa gaafa badanii rakkatanii badu birrii baasanii badu 7,000 6,000 baasanii badu. Gaafa badanu arabni tumtee nyaata dhowwattee manatti qolloftee waayifaa irraa murtee cinqamanii badu. Ati Oromoo si fide waan ta'eef quban qabdu. Cinqamanii warri xalabaan dhufan kun ibidda qammasanii badu. Gaafa badan birrii hin qabne hiriyoota isaanii irraa liqeeffatu. Birrii Dubaay 7,000 6,000 5,000 akkuma akka isaatiin liqeeffatanii badu. Gaafa dhufanii nama biratti bu'u Oromoo biratti. Oromoo biratti gaafa bu'an Oromoon na gargaaraan jedhamu. Kallattiin eessa gam hojii nagalchaa jettee yookaan daldalatti mattee yookaan hojii seentee dalagatte. Eega hojii seentee dalagatte sana booda birrii isa ittiin baate kaffaltee jireenya isii jiraatti. In dalagatama. Wanni kun yoommoo nama xalabaa bahe hunda gargaarsisuu ta'e Oromoon biyya Arabaa jirtu ijoolleen shamarraa irra caalaan bakkee jirti. Finnee gargaarsiif na inaaffaa miti giiftii koo akkasitti hubadhu waan kaleessaati amma seenaadhaaf hancarraa deebisaa kan keetti fufisee. Tokkummaa anis irratti dammoo nama tokko walqixa laaltaa walqixa nama biraatti irraa barata. No isa sitti maa dhaggeeffadhu isa ati Oromoo si fideetti irratti an Oromoo walitti naa guuree kinolaa sabboonaan as jala jira hin beekaa dhufee dubbachuu danda'a. Oromoo si fidee na ammas akka tubattuuf Oromoo si fidee akka tubattuuf Oromoo si fideeni ispoonsarii kee bireedha miti sana nan siin jedhaa jiru. No ispoonsarii kee biree miti gaafa nani Dubaay dhufu birrii Itoophiyaa 200 liqiidha nan Dubaay seeni kana hin beektaa Oromoon naa godhee odoon ta'in hojjedheen kaffalaa na fidu. Ani isa birrii miti dhaggeeffadhu. Deebiin kadhadhu. Ilaal giiftii an waa'ee birrii Oromoo miti wannan fittine. Oromoo si fidee ati waa'ee rakkinaan beektu jette tokkummaa hojjedhee tanaan birrii 200 Itoophiyaa bira kaffalaa jira kana beektaa. Akkana hubattuuf. Yaanni isaa akkas miti biiftuu Oromoo si fide jechuun nama afaan mana Oromoo jirta. Amma kun jiraata mana Arabaa ilaa dhaggeeffadhu. Giiftii ani Oromoon si fideen beeku waan ati amma jettu kana wallaahi hin beeku. An kanan siin jedhaa jiru mana Arabaa galtee nama afaan kee hin beekne jala hojjetteetta hin hojjenne akkan si argattan hin beeku. Mana madaamii keessa galtee xalabaa hin hojjenne kanan siin jedhaa jiru kana malee isa Oromoo si fidee isa namni muudii arrabaas itti fayyadamu sana miti rabbiin na arga. Kana sodaafis miti. Eegalee akkaataa hubachuu gargari malee rabbi qalbii koo balleessu sanas yaadee miti. No yaadee odoon ta'ini namni biraa dammoo aan akkasitti naarrabsu gastii kana keessa taa'ee waan jiruufu ani wallahi rabbi qalbii amani bakka ani kanan siin jechaa jiru. Sisi nama namni keessan immoo sirrii taagaluu kan malee. Mucatti simmetti lafa natti ilaalaa jiru seenaan irraa dhorkaachaa deebitee na himataa jirti bar dubbii lolokkos ta'e kaatee boossi boo mucattiin ajandaa fiiti amma waa'ee asitti nuti waan ol geenyeefi amma carraa dubbii hawaasaa dhimma biiftuurraa qo'ame keessii biiftuun sun wanta akkasii adeemsa akkasii ajandaan akkasii sarraa isaa jirra malee isin dhimma personaalii keessanii yoo barbaadde deettanii iddoo biraatti haasa'uu dandeessu. Asitti amma kana haasaa jiru dhimma hawaasa keessa deemaa jiru sanaadha. Sun wanti sun hagam dhugaadha hagam soba jedhu ijoolleen beekumsa qaba irraa dubbataa jiru kana quba qabaadha. Ijoollee taattaa bakka jiru kana ila akkasi akka Maarqos jedhe kana oo wal lolisa qabaatan bakka biraatti amma yaada keetti fufisee naa Commander Alex fayyaada. Hayyee yaadni kan koo ijoolleen kamuu mana maadaamii hin dalagataa. Mana maadaamii otoo didemmoo hin ba'a ala jechuudha. Xalabaa ala badee kan ba'u hin jira. Gaafa badanii bahan
Ijoolluma Oromoo ijoolluma ofii bira dhaqanii dalagaa naa barbaadadhanii dalagaa suqatanii dalagaa seenu. Ijoolleen baay'een kan femisii ta'anis ni jiru. Mana maadaamii ta'anii jechuudha. Mana maadaamii ta'ee kun fooloon koo 500. Geema koo sanumaan taphadha. Wanti na daangessu wanti na dhorku hin jiru. Ani borotoo mana maadaamii kanaa bahee. Qoy waan kaasa. Mana maadaamii siifuu seerri galte. Dalagataa turte yaa. Mana maadaamii keessa waggaa meeqa hojjetachaa geemii ishee taphachaa jireenya ofii jijjiirtee baate jechuudha. Kanaafi ani har'a boru wanta narra ga'uun beeku. Araba kana wal loluu hin danda'u. Otoo mana maadaamii kanaa bahee ijoolleen beeku tokko bira dhaqeen hojii naa barbaadaati hojii na galchaa jedheeniin hojii seena malee yaa Oromoo bakka waraqaallee hin qabu waa tokkollee hin qabu achi badee baheetiin jira maallaqa naa guuraa maallaqa naa fidaati waraqaan irraa hojjisiisati suuqa naa banaa wantummaan ani jedhuuf hin jiru. Sababni isaatis mana maadaamii gadi jedhee hojjechuun qabaadha bakka. Hojjedhee maallaqa kootiin waraqaas ta'u ofirraa dalagadhee hangan hojjedhee hanga hafe immoo bilook ta'ee biyya kana keessaa ba'ee gara biyya koo galuudha. Garuu baate haa ta'u gaafa sana akkamitti akka baate maaltu akka ta'e hin beeku baate maallaqa sanas walitti qabanii fi isheen kaayyoo ishee mana maadaamii dalaguu hin barbaaddu. Garuu immoo mana maadaamii hin jirtu isheen gaafa sana xaalaba miti kan isheen jirtu aladha. Hin beekna jechuudha. Ofii xaalaba miti kan jirtu. Baatee maallaqni walitti guurame bakkee dalagataa jechuudha qoftuun. Mucattiin qaraa bakkeedha kan isheen jirtu. Waa bakkeedha malee mana xalabaa miti kan isheen jirtu. Gaafa sana kan isheen baate mana xalabaatii miti bakkeedhaa baate malee jechuudha. Gaafa kana bakkeedhaa baate maallaqni sun walitti guuramee fi maallaqa sana waan godhanii achi see kahanii maallaqni kun nan geessu waraqaan dalagadhee hojii seenuu fedha jettee geema qabanii fi geema taphachiisan. Geema taphachiisanii gaafa geema taphachiisanii jedhanii guyyaa lama booddee tiktookiin ishee gaafa geema taphattu leevela 16 irra jira. Bariitu sanaa leevela 17 irra jira. Kaleessa leeveli meeqa irra jira? 26 irra jira. Leeveli 26 jechuun naam tayyib nan deebi'aa hanga sanii carraa Aleeksii kennaa fi deebi'een itti xumuradha. Aleeksii kenni nama daamiti waamtee yoo yaa. Ariifadhu kottoodha arti. Madaamin kulo akkanatti haasa'amaa dalagata malaal waan akkana barbaanna waamamaa dalagachuu. Komaander. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Maayikiin keessanii bakkeen keessanii keessa garmaamaa. Mataa nu nyaattan wallaahi mataa nu nyaattan amma nama baay'eetu walitti bu'aa jira natti fakkaata. Ani biiftuutti akka obboleessaatti wanta himu. Kaleessa mucaa kana bakka namni hin gaafanne ilaalu galmeen gaggaragalchine nuti rakkoo keessa jirti gaafa jedhamu akkaataan isheen itti akti gochaa turtes mucaan quuftuu jedhamu sun gaafa sana iyyitee maal jettee maraattee erga achi baatee qeerroo bira galtees akkitti fiilmichi dubbatamaa ture akkuma garaa si nyaatu eenyuun iyyuu waan garaa nyaatudha. Maaltu goraa si nyaatu akkaataa isaa maaltu keessaa garaa si nyaatu jechuun akka nama nyaatu jettee duuchetti irra hin darbin. Ilaal wanti garaa si nyaatu mana bakka hojjetaa turtetti namichi ajjeesuudhaa fi achi baateetti jedhamee girriin ture lubbuu asitti nu fide. Mucaa amma ajjeesuu waatu ta'a jedhamee jechuudha. Lakkaa fiilmii ture namni garagalchee ilaalu hin jiru gaa. Isee akkaataa isiin itti baateetti baatee nu harka jirti jedhamee qarshii gaafatamaa ture sana gidduu mucaan kun wayitaatii jedhamee namni wal gahee cinqamaa ture. Wanti garaa si nyaatu sasan. Akkasiin ta'aa turte akki godhamaa ture sun jechuudha. Yeroo sanatti shakkiinsi keessa uumamee akkati garagalchitee galmee garagalchitee ilaaltu sin godhu. Bakka jechuun namummaadhumatu si dirqisiisa ture. Erganaati laal erga quuftuun mana hojiitii badde baafamtee jedhamtee booda nuti gruupii keessatti nama 3 moo nama 4 kan maadaamiin rakkisanu baasnee hojii galchineerra. Gruupii WhatsApp hidhamee jiru keessatti jechuudha. Dhufanii rakkina akkanaan qaba maal jedhame jechuudha. Jarri sun taa'anii waraqaan gaafanne maalin gaafanne waraqaan baasaan jenne qaxxitaa hojii galanii hojjetanii kaffalaafii jiru. Kanaafi biiftuun dadhabina isheetiif dogoggora ishee wajjiniin ammas mataa qabaafii jirti.
Mucaan kun itti himuu barbaachisa. Mucaan hojjechuun barbaaddu. Aktii siin gootu aktii nama mana maadaamee hojjetee biyya rabaa hojjetee jijjiiramuu osoo hin taane wanti tokkotu itti dhaga'ama. Maaltu itti dhaga'ama beektaa? Miira anamma booda fammaseera Oromoon na jaallataa wanta Oromootti madhu kamiyyuu naa godhama. Yoon gargaarsa gaafadhes, yoon geemii qabadhes, yoon rakkoo wayii dubbadhes naa gaddaa. Awwaanuma dhaqee hojiina hojjechiisuuf hin jiru. Dheengadda gaafa geemii Oromoon kun hundi si jaallata. Oromoon kun hundi si cinee jira. Namni 90 meeqa achitti wal ga'ee jedhanii itti waka baaturan. Warri itti waka bukun immoo warra beekamtii qabu. Amma biiftuuni akka obboleettiitti yoo siin hin dhageessi ta'e gorsuudha. Bakka gadi jedhiitti hojjedhu. Ati ijoolleedha. Akka namaatti jijjiirame jettee ishee gorsuudha malee diffeendi gochuuf hin barbaachisu. Gaafa sana rakkatte jedhame rakkinni sun maalidha? Akkamitti rakkatte jedhee namni hin gaafannee gargaare. Erga achii baatee qarshii 5,000 kan wantiidha kan taaksii kan maalii jedhamee gaafatame sana Oromoon kaffalee fi booda qaxxitaa isheen qeerroonis kan inni gochuu qabu ture mana teessisee ring laayitii bitee fi bilbilli bitamee fi kutaa isiin laayiviitti galtee teessee ajandaadhuma kana gochuu fi osoo hin taane qaxxitaa hojii galchuu qaba ture. Bakki nu itti waliin galle bakka sana. Gaafas rakkatte jedhamte Oromoon gargaare wanti Oromoon gargaareef achi baatee hojii agaltuudha. Yaannumti waraqaan hojjetamee fi achi booda suuqni wayii banamee fi jedhu sun dogoggora ture. Bulli mataa dhiiraa abbo. Namoonnumti mata duree kana fidan mata dureedhuma waraqaa hojjechiisuu fi erga gargaartanii waraqaan hojjetamee fi bakka hojii mataasii uumamee fi waraqaan erga hojjetamee fi boodas hojii mataasii kan uumuu feenyu Oromoodha. Boru yookiin hojiin sun maybii waraqaan immoo hin danda'amu hin beekani beekaa funaanuun malee hojjetamuu hin danda'u itti fufi. Utuma danda'ameeyyuu dogoggora ture yaadichumtuu namni gaafa taateen akka kanaa uumamu duubatti deebitee wantati yaaduu qabdu maali beektaa? Kan akka quuftuu kana 5-10tu dhufa boriitu. Fakkeenyaaf seenaan maadaamii kootu na rakkiste asii ba'uun barbaadaa jettee rakkadheen jiraa jettee dhuftee yoosiin sagaleedhaan yookaan gastii irratti dhuftee boosse quuftuu gargaartee kaatee seenaan gargaartu. Isheenis Oromoodha. Akkuma nama biraa gargaartan anas gargaaraa jettee achi erga baatee booda immoo ammas waraqaa naa hojjechiisaa hojii mataa kootii naa uumaa jetti isheenis. Ishee sanaafis gootee ishee kanaafis gochuun dirqama. Namoota akkanaa baay'eetu oomishama waan ta'eedhaa fi wal balleessuu ta'a waan ta'eef Oromoon walitti dheekkamuu danda'u qaba gaafa nama gargaarus. Lakkii kana caalasi duuka deemuu hin dandeenyu bakka dhaabbanne nuti. Hojii hojjechuu dandeessaa jedhee falaxee walitti himuu danda'uu qabaa. Tokko. Waa'ee akkaawuntiitu badee akkaawuntiitu hatameetiin wal qabatee gaafa geemii sana giiftiin hangi barbaadamuu fi baay'inni namoota achirratti wal ga'aniitiif qarshiin argame waan wal madaaluu dideef waan wal gituu dideef silaa utuu namni harkaa fuudha ta'eeti gara biraatiin immoo ammas mucaan kun geemiin kun jalaa hatame birriitu keessaa jalaa baafame sappoorti goonaa jedhamuudhaaf deema ture. Sigaleera. Gurbaan akkaawuntii jalaa hate jedhame sun hanga yowwanaa bira kaa'ee biratti dhiisee ergasiin geemii beellamaa taphattee booda harkaa fudhachuun yookaan harkaa fuuchuun maaliif ta'e jedhee namni gaafate hin jiru. Maaliif hanga yoonaa eegee? Inni mataan isaa diraamaadha jechuudha. Maallaqati irraa baafame jedhame maallaqni irraa baafame eessatti baafame eenyutti kenname iskiriinshuut ta'een dhumne ragaan dhiyaate hin jiru.
Innis diraamaa mataa isaa of danda'e waan ta'eef wanti isin gochuu qabdan ganaa mataa dhukkubsachuudhaa jirtu akkuma hangaafa jalqabaan viidiyoo waraabeetti hime akkan tala durbaatti mana maadaamii galiitii hojjetadhu ati ijoolleedha. Kana booda aaktii isaa akka raapparii ta'u akka dhiiraa of goggochuu kun simiidha. Oromoon yeroo tokko qofa si gargaara. Akkuma durbaatti mana maadaamii galiitii hojii hojjedhu of jijjiirennee itti himneerraa ammas kan itti himamuu qabu isa kana. Yoo kana ta'uu baate ammas maal si gargaaruu jettanii bira deddeemtu taanaan boris funyoo fudhattee laayivii galtee uffannisuu fanii isiniin jettee wanti biraa uumamuudha deemu. So akkasitti walitti maa deemuun gaariidha. Biiftuun miskiina biiftuun tuqinaa baay'isne. Sagalee wayi baafne turre yoo dhageessite ta'e ofan ajjeesee maqaa sin balleessa yookaan na gargaaraa jette Mubaarikiin yoo dhaggeeffattee ta'e of ajjeeseen maqaa keessan balleessaa waasitti dhaggeeffatamaa ture yoo dhageessite ta'e. Nageenya. Maallaqa odii na gargaara. Ani nageenya akkasis jira. Arramoo erga taatee kaleessaa booda moo? Kunoo ammas itti maa Mubaarikiin sagalee basiifnee sagalee saba ol baafne moo baafte naan dhufee tiiktookii keerra gallee sagalee siitti qabde nu dhaggeeffachiisee kana duratti qabde garuu sagaleen har'a miti haaraa miti sagalee wanta hubachuu qabdu har'a nu dhaggeeffachiise inni timmooti oosin na gargaaruu dideen of ajjeesee maqaa sin balleessa jetteen kana dura garuu quba qabaadha. Bakka namni yeroo tokko sammuusaa keessa waa'een gargaarsaa yeroo tokko kaa'ame gargaaramuu namni bare yoomiyyuu sammuunsaa wanti inni yaadu sana qofa malee waa'ee hojii yaaddu mucaan kun birrii biyya sanaa birrii 5,000 10,000 sii kaffalama yoo jedhaniin iseeniif amaddiin aggaaroo waa'ee hojii gaafa itti kaaftu kana booda si arrabsan eda osoon itti wal fuusisaa bakkuma tokkotti gargaarre mucaan tokko jara lamaan wal fuusisaati bakkuma tokkotti jara gargaarraa wanti nu kaleessa jechaa turre namni jechuudha kadhattoota ammayyaa zamanaawi lammaanyoch iyyata baasuun baay'ataa jiranii ganaa mataa dhukkubsattan warri itti himuu qabu feemasoota warra gaafas gargaarsise makiinfaa aatifaateefaa asliinfaa mubaarakfaa quuftu nuti kana goonee ummata walitti qabnee si gargaarreerra kana booda gadi taa'iti hojjetadhu maqaa keenya bakka deemtutti hin kaasinii sintunu wajjin jira jettee abdiin godhatinii jedhanii falaxanii itti himuu qabu nu gaafa nu itti himnu nu dhageessu waan ta'eef. Isin warri hiriyaasii warri jaallattan immoo mataan qabinaa fi dadhabina asii irratti mataan qabinaa fi dogoggora asii irratti hin deeggarina sappoortiin godhina itti hima bakka nuti sababa kee waan arrabsamnuuf hin qabnu Oromoon nutti arraba xaragataara atis hojjedhu akka intala durbaa ta'i kofoodhaa fi raappii maal mataa jala hidhattee aktii biraa agarsiisuu dhiisii wanta ati biyyaa baateef intini diraamaa fiilmii naamni hojjechuudhaaf miti. Biyya ormaatti sanuu biyya arabaa keessatti akka dhiiraa tatta'uun kun akkamitti akka ilaalamu hin beeku sana dhiisiiti hojii hojjedhu jedhaani yoo dandeessan kanuma isiniin jedhaa galatooma ulfaadha isinitti dheeresse soorii. Alex taayee amma jee kanarratti ani baatii dura kanin viidiyoo irratti dalagee ture quuftuu fi amaddiin walitti fuudhaa rakkoon isaanii shakara qofaa jeen viidiyoo dalagee ture. Oromoo waan gaafa jalqabaa jee amma irra gahaa jirti akkasitti qabaadhaa jechuu barbaade xiqqaataa dubbataa turre waan kana Alex hedduu galatoomi ulfaadhu itti fufa isin dhaggeeffannaa. Alex waa'ee gargaarsa sana dogoggora jalqaban jedhaa ture sana ni mormiin koo mucaan kun maa gargaaramti miti qeerroo qabee rakkoo qaban rakkoon isaanii hojii galchaa hin jiran nu bira taa'ee asii kana godhi hiyyii caala mana madaamii deemii dalagadhu. Borin jijjiiram namni jedhaa jiru hin jiru. Oromoon si gargaara nuti sagalee qabnaa Oromoon raasii bunnaan abbaa koo itti asliitti sagaleen bayiraa abbayyee koo birrittiin birrii qaamaan hin geenye abbayyee koo si hafte sitti naa guutaa kottaa jedhaa turte asliidhaan sagaleen bayira jechuudha abbayyee siitiin jechuudha abbaa koo itti waan mataa turte. Okay namni carraatiif waan eenyu wayin ilaala. Seenaa na fakkaate carraan kaleessa illee tokkummaa waan amma jette kanarratti kaleessa hunaa fi asliin si gargaaraa jechaa turte makiini stiil gargaarsaaf karoorri godhamaa jira kun waan ta'uu hin qabne warri waan kana nama jaalachuun waan qabu jaaladhaa erga keessanii garuu waan hin taanetti akka Alex jee kana waan hin taanetti waliin deeggarina seenaa jarraa kan gateereef faradhaaf jeeffatanne. Hayyee galatooma ittiin xumuraa ani amma namni hedduudha jechuudha.
akkuma quuftuu kanatti atoo femesiidha atoo fooloo kuma 500 baatta maal hojjama nama daami dalagda bayi koottu fiilmii wayii dalagii bayi koottu teessoon si bitamee uffata atiyyuu ni qabda bashannantee Oromoo ni qaama sirraa dadaddi hojii barbaaddee galuu hin dandeessa. Qabeenyi Turkii ishee. Isa jiru dhagaamanaan jira. Afuura baafatu as keessa. Sagaleen kun dhagaama miti? Amma deebiteetti fufiyaa. Eewa innaa jechuudha. Gaafa geemata battee kaatee leevelli 26 ta'e walakkaadhuma kanatti gurbaan tiktookii ittiin lakkisaa jira. Isheen keessa darbaa jirti inni keessa darbaa jira. Gaafa kana tiktookiin badeettee gabaa kaasanii gaafa gabaan ka'u mana maakii dhanne. Gaafa mana maakii deemtu akkamtu ta'e jettee maakiin bar gurbaan tiktookii koo fudhatee jira. Maallaqa qarshii 500 keessaa baafatee jira. Riisitii naaf ergee jira amma kana jettee. Gaafa naqee gurbaan laayivii irra jira. Tiktookii seetiin gaafa naqee gurbaa laalu. Gurbaan liibira 26 irra jira. Tiktooka ishee sana keessaa 500 miti doolaariin 100 hin baane. Tiktookiin yeroo tokkotti 500 kennuu hin danda'u. Garuu immoo hin baane giiftutu exchange ta'ee jira malee birriin 500 keessaa hin baafamne. Gaafa kana screenshottiin godhadhee bahee mucatti waakkattee 500 keessaa baafame jettee boossee iyyitee tiktooka godhattee boossee iyyitee gurbaan illee deebisee dhaqee miliyoona tokko gaafate jechuudha. Inni kuni yaadadha. Gurbaanii fi quuftuun jaalallee walii turan. Tiktooka ofiif itti kennate. Sinigalee jarri jaalallee waliin quba wal qabu ofumaa walumaan mari'atanii akkaawuntii tokkorraa akkaawuntii biraatti translation godhatanii jechuudha. Giiftii ittiin ofii kennatanii jechuudha. Malee 500 keessaan baane. Gaafa kana screenshot godhannee kaanee yaa Maariqoos namni jalqaba dhufee waan sana arge. Maariqoos bar keessaan baane giiftiin exchange ta'e malee yeroo tokko yoo xiqqaate leenca 6 ol ittiin darbee jira. Inni waan isheen qabdu keessummaa ittiin darbate karaa akkaawuntii biraatti malee hin baane birriin kun bahuu hin danda'u yeroo tokkotti hin jedheen. Dhugaa rabbii abbaan fedhan na jaaladhaa na jibbaani dhugaan dubbadhaani quuftuu jechuun hiriyyaa kooti ana dhakawwiinni 99 lakkoofsiseef gaaseen geema taphattu. Garuu hiriyyaa koo taateedhaaf irra dibuufanis sobu waan isheen qabdu dhugaan baasee dubbadhaani jechuudha. Gaafa kana baakgiraawundii godhannee maakii jibdii mucatteeni maallaqni kun keessaa hin baane maallaqa kana bakkatti keessaa hin fuune mucaanii maakii jibdee maallaqa kana na nyaate maa jettee jennee haasa'u jira jechuudha. Kanuma keessa ijoolleen dhuftee itti naaftanii maaluma ishee itti naafna gaayis akkas jettanii ijoollee akkasii sappoortiin godhina hattuudha si jammar namni akkasii hattuu akkasittiin jajjabeessinaa bakka. Namni yoo kadhachuu barbaade intalli kun yoo dhukkubsattee yoo rakkattee hin gargaartu. Deebitee kaatee maal jette guyyaa dhiyoo waan warra hin qabneef moo maali waan warra hin qabneef moo maanitti horsiisattee boosse. Yeroo hunda rakkattee faawolii wayii fiilma wayii dalagdee dhuftee waan warra hin qabneef hin jedhin. Maaf akkas jetti? Nuti warra qabaachuu fi qabaachuu dhabuu ishee maaliin beekna? Yoo maatii qabaanne sibiti biiftuunan jechaara biiftuu mi'uuti qabachiisa quuftuunan jechaara quuftuudha waan ani maatii hin qabneef moo intalli biiftuu jedhamtu kun simiti. Biiftuu maal Indee baatu sakkisee waan ani maatii warri walii waluma bar waliif dhoosku koo waliif dubbatu bar waan ani maatii hin qabneef moo waan ani maatii hin qabneef moo Oromoo nan gargaarina bakka dhiisanii qeerroo birallee hin jiru waan ani maatii hin qabneef moo itti boosse sobaa gaayis viidiyoon isheen akkasitti hojjette hin jiru ni jira jechuudha. Yeroo hundumaa maatii kan namaaf kennu rabbii kan namarraa fudhatu rabbii unkaanaadhaaf abbaa keenya miti nullee boru achi dhagna jechuudha. Yeroo hundumaa ijoolleen akkanaa kun dalagadha. Haga fayyaa qabdan dalagadha. Haga fayyaa hin qabne isin bira jirra. Nu gargaara haga nuti fayyaa hin qabne. Yookaan nama tuqnee kaanee ani haadha hin qabu. Yookaan nama tuqnee kaanee ani maatii hin qabu na gargaara. No never hin jedhamu akkas. Kuna Amaddi ishibbii waan maal jetti quuftuu maal jetti ani warra qabu na gargaara jetti. Amaddiin maal jedhaa namatu natti taasiseedha namatu natti godheedha. Maal isaatitti godhu kaame maal qaba maal isaatti dagamsiisume Allaamuddiin maal qaba maal isaatti digamtitti godhu yaa Oromoo. Gareen kun ani kan naa yaabu akkas jechuudha. Innaa biiftuu isaanin immoo waliin loluudhaa biiftuu amma siifaa gadu. Ati dhuftee irraan dubbati ilaala. Biiftuu gaafa namni tokko waa dubbatu obsa godhadhu.
waan singashini keessa hin galin dhimma dhuunfaa keetii naan dubbadhu rakkoo hin qabu. Maal taate? Ammumaa biyya kana fuulduratti haaraa sitti ta'e aniif kee barqaamaa wal beekna ollaadha tokko barnu wajjin nyaanni waliin dhunne waliin viidiyoo dalagaa turreera. Amma akkanatti dhuftuun galwatiin beektu maalummaa siin beektu eenyummaa siin beektu. Gaafa nuti waa'ee qofaa dubbattu nama 2700 keessatti dhuftee inaaftuta itti naaftanii inaaffasin dhufe hin jedhin. Ilaa borumaa beekudha. Jechuun hubannoo dhabde waan ta'eef hubachiisaa jirre waan ta'eef isa akkasii kana akka sirreessitu akka inaafaan taane hubachiifne amma wanti ilaa isa kana waliif hubadhaa ijoolleen keenya akkas gootanii kaatanii deemtee hidhattee mana banattee haadha koo abbaa koottee bu'aatii bulte. Har'a uummanni akkamitti mucayyoo kan harrabsiteedhaan quuftuudhaan jedhe balaa quuftutti. Balaa quuftutti maatiin biiftuuf maatiin seenaa arrafame kanaafuu namoota hattuurra of eegaa bakka. Hattuun tokko gaafa saaxilamu mucattiin kun rakkattuu miti hattuudha malee jechuudha. Hattuun tokko gaafa saaxilamu hiriyyaa keessanis yoo ta'e hin dhoskinaa fi yookaan irra dubbatinaa bakka. Cal jalaa jedhaa isin hin galchu zim jalaa jedhaa. Dalagaa kee dalagadootti dalagaa kee dalagachuu jirtu. Seenaa ulfaadhu nama kennuuf yaalla. Akkan saamamne. Anamma ba'uuf hin deema laa tokkummaa anamma ba'uuf hin deema mana maadaa miti. Maal jiru seenaa kootu bahii yeroo geema taphattu hin qabdu hojii hojjetaa ooltaa halkan tiktookii irra bultaa. Sibiiluudhaan gaammayyuu mokkoran. Si baasan amma dhuguma baru ani ijoollee akkasii gaafa walitti qabee sagalee keessan isin waraabee ragaa waliin hangasinii baasa malee akkanumatti isin hin baasu. Ati birriin hin gaafatin. Ijoolleen saawudii keessatti akkan jennu. Eko maal jedhaa rubeeta ati foolo guddaa qabdaa fi meesa beekamtuudha bahi kootuuti ajandaa wayii girgirii kaasiiti maallaqa walitti sii qabsiisnee hojii sii humnaa hokkan ebeluun kana bira galtee hojjettaa hokkan ebeluun kana bira galtee hojjettaa baatee akka feete fataa jettee jiraattaa maal mana maadaamissi gube jedhu maal jechuudha wanta akkanaa nuun gorsinaa akkas jettanii mana maadaamii taa'ee geema kan taphachaa jiru maallaqa ofii kan walitti qabachaa jiru yuutuuba wayii ofii kan guddifachaa jiru haannaafaa fakkeenya fudhadhaa siifuufaa fakkeenya fudhadhaa gattaa us jedhaa dalagadhaa. Kalee galgala maal jette haadhi faate dhugaa rabbii quuftuu itti galchaa mana maadaamitti deebisaa ta'u mana maadaamitti qunxuuxaatte. Mana maadaamii galchaa naan hin daladdoodha. Siifan kamaadhi hin dalagduu ishii mana maadaamii akkamitti dalagdi? Akkamitti haamilee mucattii kanaa cabsuuf mana maadaamii galchaa jettuuyi? Haamilee mucattii kanaa hin caba. Mana maadaamii yoo dalagde haamilee mucattii akkamitti caba? Isin warri mana maadaamii dalagaa sammuu hin qabdanu? Nuti sammuu hin qabnu haamilee hin qabnu nuti. Maalumatu ishii daangessa miidiyaa fayyadamu? Irraa of irristee irraa of qoxxobdee akka ta'uufitti mana maadaamii dalagachaati ammas waan tokko miidhamne kuftee hin cabne us jettee waraqaa kan hin qabne nama hedduu jira. Callistee mana maadaamii galtee dalagattee yeroo muraasa keessatti of jijjiirtee haa galtu kanuma furmaanni kiyya. Kanaafuu bahaa jettanii ijoolleen gaafa xiqquma ol guddattee gaafa xiqquma gadi baatee mul'attee bahaa jettanii nuun dalagachuudha nuun kondoomii keessan immoo nuyi maal pooppoo keessan immoo nuyi maal bahaa jettanii ijoolleen gorsinaa animmaa nama akkas naan jedhee na gorsaa jiru kanaa. Amma yoo azala taa'ee na dhaggeeffatuu baate yoo amma azala dhabame jechuudha. Ragaa isaa waliin sagalee isaa waraabbadhee gadi isinii fida. Gaafa dibaate maallaqa siin kennu si'uma jedhan dhaabbe. Baarakallaahu fiikum. Jalaala maa kenninaa galatoomii namni hin dubbanne abdii badiruu kun ukkaamamee keessa ture tusa dabaree kennine akkam jettan jechuudhumaafan. Hanga baafseetuma waa dubbadha. Jalqaba gaafuma jalqabaa mucattiin ambaasaadarii sobaa uffattee deemti. Soba suufa uffatee karabaataa hidhatee caammaa godhatee deemu sobdi mucaan soba ajaa'ibaa jechuudha. Si galee warri amma gareen mucaa kana gargaarsuudhaan qabee Oromoo saamu kuni soba mucaa kana jala deemee soba kana dhaabsisuullee hin dadhabne egaa beekaatuma dhiisanii jedhee yaadanaa kiyyatti. Si galee yoo nama gargaaruu ta'e an wanni na dhibee na dhiisuu didee. Mucaan kun gargaaramuudhumaan maalumaan haqa godhatteedha. Intalli wayii dhiyoo kana ji'a sadii waan akkasii dura argaa turtan viidiyoo miidiyaa kana irratti. Saawudii dhattee yeroo muraasa keessatti kuftee mucucaattee miilli lama irraa citee meema mucattiin sun hospitaala keessatti gatamteerti namni biyya galcheera hin galfamne. Wanni akka kanaa meeqatu jiru ijoollee Oromooti intalli sun hin dalaganne isa Saawudii dhatte illee akkuma dhatte jechuun miilli lama irraa kutame utuun of hin beekin irraa kutameetti miilli sun. Namoonni akka sanaa meeqatu jiru intala gizee asii viidiyoo hojjettu gizee viidiyoon sinutti dhufe jabaannee iskiriinii mobaayilii kanatti qabna waan isin uleedhaan ija keessa nu dhaartu fakkaata. Mucaa akka kana utaaltu akka dhiiraaf gootee rifeensa jala cilattee utaaltu rakkattuudha
mucaan cinqamteetti du'aa jirti jedhanii miidiyaa kana goolessanii gargaarsa uummata miskiina kana gowwoomsanii irraa guuran. Waan nama dhibu ijoollee waamame gurra qabame birriin irraa guuramaa ture irra baay'een jara ofiifuu hiqaamaa hin qaban. Mee namni hiqaamaa ani uummanni keenya yeroo tokko tokko na ajaa'iba. Uummanni hiqaamaa hin qabne akkamitti hiqaamaa namatti hojjechiisa jedhaan. Ofii jaraatii majuula garuu quftuutti hiqaamaa hojjechiisaa jiru. Kana kan godhe eenyuun garee maafiyaa amma ijaarame gadi ba'e kana. Sii galee kanaafi an baay'ee dubbachuun barbaadu waa'ee mucattii kana dura dubbadhee ture. Gareen kuni maal gochuu qaba intala kana deebi'ii dalagadhu mana madaamiitti deebi'ii dalagadhu jedhee intala kana akkuma gadi baasetti fuudhee ol deebisuu qaba mana dalagaatti. Deemtee dalagachuu qaba mana dalagaa. Mana dalagaa seenteen dalagatu sanaa immoo miidiyaa kana irra teessee wanti isiin uummata girgiree jiru qolee qabamtee Itoophiyaa fuudha malee. Hingaa uummanni girgireera uummanni. Hojiirraa bahee uummanni sammuu Oromootti taphataniin uummanni kun. Mucaan akkaataatti sammuu Oromootti taphatan baratteetti sirriitti. Akkamitti akka uummata kana burjaajessuu danda'anu sirriitti baratteetti. Maaliifi uummata sagalee qabu, uummata fooloo gurguddaa qabutti si faana jira fa'a. Sii galee waa tokko yoo siin dubbatte gadi baamee bu'amaa maal taate maarreedha. Maaliif kun maal taate mucaan sun? Dhakaa cabseen jiraatu gosiin intala sana. Dhakaa gurraacha cabseen jiraatu rukuttuudhaan gosiin sana. Dalagaa mana madaamii keessa qodaa miicee jiraachuu miti. Maal jechuudha kun nuti koo jalqabaa kaafnee dubbataa turreen kana dhareen miti. Kanaafuu diraamaan jalqabaa ka'ee sirriitti dalagameera uummata irratti wanti rakkatte siin jirtu wanni mana madaamiitii bahe siin jiru diraamaan dalagameera kana boodatti namni kana jala teessee dhaggeeffattan of eeggachuu qabdu jedha waan akkanarraa xumuradheera. Galatoomi asitti waan ammanni obboleessi koo kaase kanatti yoo na hayyamta waa tokko dabaluun barbaada. Ilaala waan beekaan biyya balleessee wallaalaan maal godhaa jiranii jechuun waan feemesoonni asirraa agartee ijoollee kana as fidanii uummata ittiin burjaajessan. Uummanni keenya feemesoonni keenya silaa'oo warra akka sadiifaa kun warra akka ijoolleen kun waan isaan godhan uummatitti amana warri asirra jiru kun. Amma asirra teenyee dubbachuu keenya baay'een isaanii gammachuu irraa hin qaban. Utuu amma sadiifaa yookaan immoo warra sana warra gurguddaa isaa turraa dubbata ta'eeti silaa yoona dubbiin akka biraa ta'a jechuudha. Amma maal godhu ajandaa fidanii hawaasaa kennaniitu ofii ta'anii ilaalu. Jalqabuma mucayyoo kanaan maa inni jedha bakka hawaasni si jaallatee ati kana booddee maal jedhanii mucayyoo kana wal kaasan. Gaafa isheen immoo dhugaan immoo akkasitti ba'uu fi uummati immoo dhugaa dubbatee maal jedhu immoo dhokatanii taa'u. Amma gaafa duraallee dhimma biiftuu kana uummati irraa iyyee dhuguma rabni qabee maal jedhanii namni meeqa aarsaatti kaffalee nama akka Mahammad Bayaanfaa qarshiitti liqeeffatee mataan diigamee mucaan sun waan godhu wallaaleefaa marataa ture. Kan garuu dhufee warratti kireediitti fudhate nama tokko feemisa keessa. Tasse achumatti dhaawwate jechuudha dubbiin. Sun hundumaa fee dhufee abbaatti ta'e erga dubbiin qulqullaa'ee waan hundi imtinaa ta'anii dhufanii abbaa itti ta'u. Amma immoo gaafa immoo hawaasi dhugaa kana baree immoo jala bu'ee hordofee akkam goona jedhu immoo taa'anii ilaalu. So wanni ijoolleen keenya feemesota jettanii asirraa godhan kun dhugaa dubbachuuf yoo ta'e wal kabanya yoo ta'e waan akkasii fidanii uummata keenya burjaajessina. Yoo amma fakkeenyaaf dhukkubsataa tokko isinitti finnee maaloo kana gargaarsi jettan nama jalaa hin deebistan. Dhugaa dubbachuuf yoo kana amma mucaa tokko biyya arabaatti miilli lamaan irraa jettan kana maal jedhan mucaa tokko faa lafa foqoqo biyya keessaa finnee namni nurkaa qabu dhibe. Garuu immoo nama kolkollee durii akka isaanii immoo fidanii wajjin sirbu nama 30,000 20,000 fidanii waan ajandaan taane ajandaa godhu. So uummati kun hin burjaaje jechuudha. Gaafa uummanni keenya akkasitti walitti qabamee haasa'u kana manuu tuffatu. Dhufanii iyyuu yaada hin kennan. Waan kana illee keessa jiran jedhan akka waan keessa hin jirreetti achi taa'anii bakkee taa'anii ilaalu. Ataddanaa irratti citee dubbii bulleessetti kennitaa dhufanii kireeditii fudhatu. Asii uummati wal lolee inni kaan gasteetti wal arrabsee. Sii galee ijoolleen keenya amma siraa maa wal arrabsiti? Dhimma walirraa qabaattee miti. Dubbii kanatti dubbii fokkisaadha hawaasi biratti waan godhame inni kunis yaada qabaan isheen sunis yaada qabdi uummati giddu gidduutti burjaaje. Kana ajandaa kana fidummoo eenyu feemesota. So kanaaf asitti wanni hubachuu qabdan feemesota Oromoo jettanii uummata keenya. Fakkeenyaaf uummanni keenya dheengadda gandarraa buqqee. Waa'ee arsiirraa dheengadda uummanni keenya buqqee jira. Dhimma gargaarsa irraa eenyu dubbataa jira. Uummanni keenya gaafa biyyaa buqqee eenyu sagalee taasifamu tokko hin jiru. Sammuu Oromootti taphataniin warri kun.
waan nama gaddisiisu Kolkolla asirraa Oromoo dullaa miskiina. qabattee gargaraa ganama jitu abbaa ofiyyuu arrabsitu immoo jabduu keenya Oromoon si jaallatee ati feemmestee ati kana booddee mucaan illee maal jette gabbaatee amma dheengadda. Anii jette warri kaleessa dheengadda dhimma koon qabne anarra guddadhee jennaan anarra nama guddaa taanaan feemestota biratti argamuu jalqabnaan narraa ba'anii dubbachuu eegalanii jette. Quuftuu jechuudha. Anfeemasee jennaan nuun jettee bara. Anfeemasee jennaan anarra nama guddaa ta'ee jennaan anarra ol ka'ee jennaan nama waaqayyo ol kaase eenyuyyuu gadi hin qabu jechaa turte. Mee guddinni argine kuni kam ka jedhutu gaaffitti na galche jechuudha. Kana booddee eenyutu jira warra feemasotaatu jira. Akka amma Mubaarak Faayyoo kun nama xiqqoo dhufee dubbatee irraa baqatee sokke keessee nuun barbaadan. Kan itti gubatee itti maal jedhu ijoollee miskiina asirra teessu kana kan dhugaan dubbii galeeftu taa'ee wajjin gubata. Gaafa dubbiin bullaa'ee qulqullaa'ee bilchaatu immoo isaantu dhufee kireeditii fudhatee hunda keessanuu gadi sinarcaasee deema. Kanaaf walii lolina. Dokumentii diraamaa jaraa kana yoo tikaattee jaraa gastii tokko irra jiru tikaattee dubbatte keessa seenanii dubbachuun barbaadan hunduu malee. Kanaaf wanti asirraa fooloo qabaannee fooloon kun kan ittiin hawaasa gargaaru yoo ta'e hawaasi keenya illee deebee gaafa rakkan nu gargaara. Garuu ittiin sirbinee ittiin caffarree akka barbaanne ittiin goonee silaa fooloo qaba eenyu natti dubbata jedhamee kan uummata katti muudiin qabatamu yoo ta'e hinduuna malee yoomuyyuu wal jala hin hafnu jechuudha. Feemes ta'uu dhiisii maa biyya bulchaa jirtan taane abiyyi maan taane we don't care. Hojiin kee waan ati godhaa jirtu hawaasa miidhataanaan isuma si jala isumati bulchaa jirtu sirratti ka'ee galsi kuffisaa jechuudha. Eenyu tokko uummataa wal miti. Eenyu tokko paaworii qabaattee biyya bulchitee feemesa siyaasaa taate feemesa maalii taate you not gonna be behind the people. You always like yoo taate namni hawaasaa gaditti bula. Kanaaf ajandaan akkanaa gaafa dhufu wal bira dhaabbachuun keessan baay'ee gaariidha. Kana jechuun immoo namarratti duuluuf miti. Amma dhimmi quuftuu kun dhugaa na ba'u jenneeti malee mucayyoon kun osoo nama guddaa taate namni jibbu hin jiru. Osoo barbaatee mucayyoon kun dalagattee makiinaa uffatte ilaa mucayyoon kun kaleessa rakkattee amma kun har'a nama guddaa taate jennaa jechuudha. Ammallee taanaan ajandaa feemesootaa jalaa baatee abbaa koo haadha koo jettee nama faarsuu dhiistee uummata ishee gargaara dhiistee warra feemisotaa jalatti kan kuftu ta'e isaan humti gargaaran akka barbaadan godhan. Garuu immoo dhufanii hawaasa keenya wal ficcisiisuun ijoolleen keenya miskiin hin beekne wal nyaachuun inni kaan qarshii isaa kennee qarshii nyaatamuun siyaasa akkasaa uummata keenyatti keessatti dalaganii asirraa gaafa mana bata immoo taaftaaf godhaa koppilinkii godhaa jiranii immoo uummata kanarraas qarshii guurrachuun hin barbaachisu. Kanaaf iyyuu micayyoo sana yoo dandeessan gorsaatii akkuma jalqaba Aleeksi taa'ee jedhe hojii hojjetatu hin ga'a. Kana booddee ajandaa miidiyaarraa yoo dhuguma nama taate umurii kanaan ajandaa miidiyaa ta'uu dhiistee maatii qabdi obboloota qabdi deengada maal jedhaa turte abbaa ofii arrabsaa turte mucayyoon kun dhugaan sin jedhan narri fadhi gaafsan biiftuun gaafsan dhaabi waan akkanaa ettee lolaa turte jechuudha. Mucayyoon kun dhuguma kan abbaaf adabamtee abbaaf jalatti osoo bulaa turte taate mana arabaa akkamitti bultee hojjetachuudha dhabdi jettanii yaaddu. Achi kan abbaa arrabsitu abbaan kan lakkisee natti fakkaata akka isheen dubbattutti jechuudha. Soo mucaan guddisa baddeellee ta'uu qabdi dandeessi. Kanaaf wanni godhamu irratti duulullee irratti duulaa hin jirru garuu siyaasa akkasiin Oromootti dhufuurra yookaan gabbaanii dalagatu akkuma ijoolleen kun amma seenaanii asiin wajjin haasaa kunoo arabni waamtii hidhattee bakka ajajamtee immoo hojjettee waan dhuftee immoo hawaasa wajjin haasaa jirti jechuudha. So akkas ta'uu qabaa wanni ta'uu qabu maa inni wal gorsaa. Gaafa ajandaan akkasii kan waliin tuffatina. Itti naaftan hin jedhina. Namni tokko namni namatti naafu hin jiru. Maaleen gada maaleen cakee nu diddan jedhaniiti barkan nu lalaa turan. Otoo itti naafnatee leencaaf nu eegu. Erga itti naafnatee maaleen cakee nutti maal nu eegure. Maalitti naafan fooloo asirraa miliyoona 10 galee 20 galee minaa gabbaanyi maal na fayyada. Fooloon akkaawuntii miti. So waan akkasii mu keessaa ba'uu qabaa. Feemesoonni keenya illee of ilaaluu qabu jechuu barbaadeeti. Ajandaan taane hawaasatti fidanii hawaasa wal nyaachisuun wal jibbisiisuun gaariin ta'uun jedhaa kanumaan dubbachuu barbaadu. Akkas kana ta'umi jarana haasaa akkamatti haasonnee yaa'utti jirana fakkaate namuu haasaa nama deemaa haasonni Oromoo tirtaakirratti akkasumas laayii amma waan haasonne kana dhuguma yoo kuukama qabaatanii maa dhufanii intaloota nama ta'a ishirraa taphakaa dhaabbattu maan finne amma gistaanuu ishiitti irraa taphakaa dhaabbatu ture. Fiddee intaloon tun rakkina jiru sana dhiifama takkaa gajjettee maa biran kunne tuffiidha waliin quba qabu turuun baddu tuffiidha wal quba qabu meeqni akka yaadan kennanii waliin jedhu hin qalladdaati. Gurbaan tokko giftii ishee kan naatore jala inni ol darbaa ture tokkuma ol galchi ijoolleen tun lameen dubbanne Sumayyaa fi Ilhaan fudhadhaa carraa isinis yoo dubbatu waata qabaatanii yoo isin dubbanne immoo itti fufna. Okay.
Baddu ulfaadhu galatoomii dubbadha sinuma dhaggeeffannaa. Ilaana ta'e cina waan jiru barbaade dubbadhu sanboota. Ilaa turuun baddu kanuma irratti jechuudha. Dheengaddaa. Nama dubbatanii jira. Mucaan aboo jedhamu jechuudha. Mucaan aboo jedhamu wayii tarii as jala jiranatti fakkaate. Chaalenjii kenneef. Chaalenjii qarshii 50,000 kenneef. Yoo fooloo 50,000 geesse qarshii 50,000 sii kenna jedheeni walii galan jechuudha. Walii galanii kaa'anii hanga fooloo goosistee waan irratti wal dhaban hin beeku wal dhaban. Gaafa wal dhabanii boosee maakii yaamtee itti matte. Maallaqa iyyaranaa fidatteen. Maakii waamtee gaafa itti mattu maakiin fiigiree jettee gastii seentee mucattii sobbee dhiyatte. Gaafa kana maal jedhanii mucattii toroorrisanii ani bakka natti toroorrisanii daa'ima jedhanii natti toroorrisanii maali jedhanii natti toroorrisanii itti mucaa dallaa walii galanii dur walitti kennanii booddee erga walii hin galle mucaan maal jedheen hayyee hin barbaaduuti qarshii kee haga fooloo naa taasiste siin kenna akkaawuntii kee naa ergedheen. Hindid ussara jetteen jazbaa booda iyyuu setteen mul'ich gootee raggatte jechuudha. Birri 4,000 hin barbaadu birrii kee jetteen hin tuffattee didde. Dalagadhu nyaadhu jedhee birrii kana sii kenne. Maaltu sitti badee maalan balleessee gurbaa sun gastii seenee maaki itti naasa'e. Maaki maallaqa kanaa haga isheen fooloo taasiste yoo kana amma booda yoo hojjette haa hojjettu. Hin hojjedhu wattees immoo lakkii nagayeera hin barbaadu akkaawuntuma kiyyaayyuu irraan deeffadha. Qarshii 4,000 hanga 4,000 fooloo naa dabalchiste nan kennaafi akkaawuntii isheen akka argattu jedheen. Hin feenu jedhanii hin barbaadu jettee diddee jechuudha. Maakillee namaa walitti buuste. Deebistee maakillee namaa walitti buusaarti. Jarri akka feemisoota gurguddaa jedhaman kun isaan homaan beekanii gaafa nu boonyee dhanneetti himannu irraa callisaa mucattiin miskiina mucattiin daa'ima jedhanii nurra dubbatu jechuudha. Mucaan maakiinis walitti bu'uu baatus rakkoo hin qabu inni isee bahee kanaafuu dalagadhu nyaadhu jedhanii dalagaa uumeef dalagaan feetu bakka mucattiin asuma gabaabaa akkasi. Insof deemsoo aboona jala jira galchi gaafadhu. Okay, amma Junee tokko illee darbaa jira tokko. Turun baddu. Junee galchame ayyee. Turu. Ayyee. Rakkoon qabu junee disin galchaa isinii filmanii dubbadhu. Sagaleen tanii jettu na biraa himoo. Sumayyaa keessa hundaaf osoo hiikama dadha. Tokkummaa bakka ana natti geeraa hojii hojjedha. Amma dubbatu. Dhuftu dhaabbatu Sumayyaa dubbatu jira. Nagaa naaf jira. Darbadhu si galchaa. Silaa horii darbadhu. An kanan jedhee turun baddu nageessu sagalee koo ammaa.